seenaa dhugaa gaddisiisaa fi jireenya keessatti barnoota guddaa dubartoota amanamummaadhaaf gatii olaanaa kaffalanii fi wareegama onnee jabaa dhiisanii darban irratti hundaa'uudhaan wareegama onnee seenaa dhugaa bilisee fi caalaa isin biraan geenyaam. Hanga dhuma qophiitti nafaana bu'aan affeerraa kootiin dubartiin yoo jaallattem onnee ishee guutuu ishee baaftem namaaf kennituudhaan jaalala dhugaaf jedhaniim dhiira amanuudhaan jireenya isaanii guutum dafanii kan gatan dubartoota baay'eetu jiru. Har'a seenaa dhugaam wareegama jaalalaa onnee gaddisiisum kan obboleettii keenya maqaan isheem inni dhugaa jijjiirame biliseedhaan bakka bu'eem maqaan jaalallee ishee jijjiirameem caalaadhaan bakka bu'ee isiniif dhiheessaam. Biliseen intala magaalaa isaanii keessatti amala gaarii fi onnee qulqulluu qabduudhaam caalaan ammoo dargaggeessa hiyyeessaam ganda baadiyyaa irraa dhufeem yuunivarsitii keessatti barataa tureedhaam. Biliseen haala jireenya caalaa ilaaltee hin tuffanneem onnee isaafim jabaatanii hojjechuufim fedha inni qabu qofa ilaaltee jaallatteem. Waggoota barumsa isaa guutum biliseen maatii isheerraam qarshii fudhattum akkasumas hojii dabalataa hojjechaam mindaa argattuun caalaa gargaaraa turteem. Kaardii bilbilaa irraa kaaseem hamma uffataa fi kaffaltii barumsaattiim isheedhaan kan gargaaramaa tureem. Waadaan isaanii tokko qofa tureem. Waadaan isaanii ammoo barumsa xumurreem hojii qabanneem gaa'ila ijaarranna kan jedhu tureem. Caalaan barumsa isaa eebbifamee xumureem hojii gaaris magaalaa biraatti argateem. Biliseen guddoo gammaddeem kufaatii keenya darbineerraam abdiin keenya milkaa'eera jetteem dhiphina waggoota meeqaa irraa boqachuuf qophoofteem. Garuu caalaan erga hojii qabatee mindaa guddaa argachuu eegalee boodam miirri isaa jijjiiramuu eegaleem. Hojii isaa keessatti dubartoota magaalicha keessa jiran ilmaan sooressaa ta'aniin daddabalee wal bareem. Biliseen isheen waggaa meeqaaf isa gargaaraa turteem akka waan hiyyeettiifim boodatti hafeettii tokkootti ilaaluu jalqabeem. Bilbila ishee hin kaasuum yeroo kaases hojiin natti baay'ateeraam biiziin ta'e jechuudhaan ishee baqachuu eegaleem. Gaafa tokko biliseen caalaatti osoo hin beeksisin gara magaalaa inni hojjetu deemteem. Garuu wanti isheen ijaan argiteem onnee ishee dhiiga tufsiiseem. Caalaan mana kiraa isaa keessatti intala sooressaa hojii wajjin hojjetan tokko waliin cidha isaaniif qophii irratti osoo haasa'aniim olitti lixxeem. Biliseen naasuu guddaadhaan osoo boossuum imimmaan ishee dhangalaasaam. Caalaa koom kanaaf jedheetaniim kanani dhiphina kee hundumaam si waliin dabarseef jettee gaafii gaafatteem. Caalaan garuu kabaja tokko maleem bilisee inni yeroon barumsa koo baradhu tureem amma jireenyi koo jijjiirameeraam. Dandeettii fi sadarkaan keenyaam amma waliin gitaniim yookaan waliin madaalaniim dhiifama jedhee onnee bilisee lafatti dhaheem. Biliseen gaddaa fi dhiphina kanaan sammuun ishee miidhameem. Gara maatii isheetti deebiteem ji'oota muraasaaf dhukkubsachaa turteem. Wareegama ishee hundumaam jaalala isheefim qarshii ishee isaaf jecha dhume irrattim jechi gaddisiisaan kun yeroo dabalamuum jireenya irraa akka abdii kutattu ishii godheeraam. Akka isheen bara baraan dhiira amanuu hin dandeenye isii taasiseeraam. Caalaanis intala sooressaa kana fuudheem. Garuu waggoota lama boodaam daldalli isaa jalaa kufeem. Intalli sunis erga waan feetu isarraa argatteem qobaatti sagattee deemteem. Waan facaasan haammatan akkuma jedhamuum gochi inni bilisee irratti raawwatetum isaafis deebi'ee kaffalameem. Inni ammas gara bilisee deebi'uudhaaf yaalus onneen bilisee garuum bara baraaf itti cufameeraam. Barnoonni seenaa kanaa maaliim? Dubartoonni amanamoon jaalala dhugaaf jedhaniim kan dhiira gargaaraniim boodarra haala kanaan miidhaman hedduutu jiruum. Akkasumas dhiironni amanamoon jaalala dhugaaf jedhanii dhumarratti garuum jaalalaan miidhamanis baay'eetu jiruum. Nama gantuu ta'uun miidhaa guddaa fidaam. Nama yeroo hiyyummaa kee si cinaa dhaabbateem yeroo sooramtum yookaan yeroo duroomte hin gatiniim. Nama hiyyummaa kee keessattim sitti hin mufanneem sooroma kee keessattim itti mufachuu fi mufachiisuun hin barbaachisuum.
Seenaan amanamummaa dubartootaa kun onnee keessan tuqeera yoo ta'em yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaam. Sheer gochuudhaanis dubartootni amanamoon gantuurraa akka of qusatan taasisaam. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaam. An Abdusalaam Araarsaan tureem nagaa naaf ta'am.